Makiko, Shukutiko. Sirba sirbiree. የባንክ ቤት ቡክ ይዤ መጣሁ። ቡክ ይዤ መጥቼ እዛ Harka kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii Burqaa Entertainment nageenyi koo badhaadhaa shaashambaa jedhee isin biraa ga'u jecharra kun chaanaalii Burqaa Entertainmentdha. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun gaa akka nu jajjabeessitan isiniin jecharra har'a viidiyoo tokko qabadheen isiniif dhiyaadheera. Marree viidiyoon kun maal jechuun keessaan waan hin oolle viidiyoon har'a isiniif qabadheen dhiyaadhe sammuu hojiin qabame relax ittiin bohaarsuuf akkasumas immoo viidiyoowwan social media irratti taateewwan ta'aa jiran yeroo ammaa kana isiniif qabadheen dhiyaadheera haga dhumaatti nu faana tura affeerraa keenya. Makiko, Shukutiko. Sirba sirbiree. Sijedhee mana baheetan bineensa nuuf nyaachisaa guyyaa baranaa. Egaa viidiyoon jalqaba irratti ilaaltan kun egaa TikTokera beekamaa Raachuu Tasfaayee egaa abbaa kolfisiisaa abbaa girrigirrii egaa tiriidantiin keenyi jaalalaan qabamee jira, jaalalaan kufeera nu jalaa miirana kun waan beekamaadha, waan nama sobsiisu miti. Maakii Orogaa jaalatee jira egaa baay'ee nama ajaa'ibudha. Egaa laayivii irratti kan yeroo isaan geemii taphatan akkasumas taateewwan garagaraa ta'an waraabeedha kun isin amma ilaalaa jirtanii. Raachuu Tasfaayee egaa mee viidiyoo ammaa kana viidiyoo kana laallee deebinaa walumaani jaalalaan qabameera moo hin qabamne jaalala keessa jira yoo ta'e miira jaalalaa agarsiiseera yoo ta'e mee isinis koomentii godhaatii waan saalaalaayi jarri kun garamitti deemaa akka jiran walumaan hubannaa. Baay'ee viidiyoo na ajaa'ibeedha, baay'ee na kolfisiisa. Ammas yeroo ilaalu seeneetan laaleen kolfaa jira. Viidiyoo Maakii fi Raachuu kana ajaa'ibaa walumaan daawwannaa haalaallee deebinu. Maali filmii dalagaa jirtaa san? Naan tokkonis godhanii. Akkam. Dhukkubu jira. Maalko. Maalitti beeku sidhi yoo si dhukkubu jira ati yaa'u sirraan baay'eeti laayi. Lapheeko. Laa ilaaha illallah jechuun dhukkubu jiraan jeebare laphee fi maal isin gaafanne bara. Ayi sanin tini lim jedhee sanan godhachaa jira. Social media kanarraa immoo waan hin argadhe waan haaraa dhufee cidha keessaniif waan tokko hin cinqaminaa jedha. Cidhi akkana taatetti kinoo laala walumaan laallaa cidhi keessan baajaajiidhaan akkanatti isayyuu ispaaltiirra miti laal keessa akkanatti mee laalaa mee ajaa'ibaan kun. Kun immoo waan haaraa kana yaa rabbi horaa bulaa waan takka isin hin jennu horaa bulaayii dhokkeef cidhi sinaa godhu isin hin jenna. Warra sargii kanas akkatti bohaartan abdiin qabaa. Teenkii hundi keessaniyyuu warreen nu daawwachaa jirtanii subscribe, like, share gochuun gaa viidiyoon kun yoo isinitti toleenu jajjabeessaa isiniin jenna. የባንክ ቤት ቡክ ይዤ መጣሁ። ቡክ ይዤ መጥቼ እዛ ከኋላ ተቀመጥኩና ከዛ ቡኩ ምን አደረኩት መሬቱ ላይ ከኋላ ተቀምጬ መሬቱ ላይ አሸው ማይቹ ለሜየውሌ hojjenneetu argachuu hin dandeenye hojjenneetu dhamaane dafqineetu bakka no argachuu hin dandeenye ከእንግዲህ በኋላ ድርቀት ከህይወቴ ከአካውንቲንግ ይነሳል አልኩና ከኋላ ተቀምጬ መሬቱ ላይ እንደዚህ አሸው። እዛ ዛሬ ሳምንት 10,300 ብር ሚራክል ሞኒ ገባ። achumarratti naa qabame maay oodme kinoo buukii ko mee maallaqatti naa naqame oddoo sana natti himaa deemeen anis lafatti rigeetan mee maallaqni hangaloo ta'e buukii koo kana fudheen deemaa. Xiqquma maaloo gubanne maanu ultuu nunuliinaa bannaataachuu nunuliinaa maanu ultuu akkanatti lafarratti buukii koo rigeetan mee dhaggeeffadhaa. ከእንግዲህ በኋላ ድርቀት ከህይወቴ ከአካውንቲንግ ይነሳል አልኩና ከኋላ ተቀምጬ መሬቱ ላይ እንደዚህ አሸው። እዛ ዛሬ ሳምንት 10,300 ብር ሚራክል ሞኒ ገባ።
ከኋላ መጥቼ ቡኬን መሬት ላይ ሳሽ ብሬ ላይ ቡኬ ላይ ብር ስንት ዶላር ገባ? እንዴት ነው ገባ? አከሚቲ ገለሜ ረቢን ሶዳዳ ደራ ረቢፍ ጀዳኑ ኢሳሜ ጉበኔ በረና ከም ገረም ደምና አየ ሜ ዋኑ እንዳፉ ሜ ኮሜንት ናጎዳሲን ዝም የራቲ ኮሜንት ናጎዳ ኮሜንቲ keessan nan fudhadha yoo ta'u baate anis buukii koo kanarratti kudhan oo gale 30 argadheera jechuudha haa ta'u mee walumaan turra waan hundaafu kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii Burqaa Entertainment viidiyoon torban kanaaf jedheen isiniif qabadheen dhiyaadhe asumarratti xumurama. Torban viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naa ta'a.